واني لسانة إباني كما يوتيوب الرجال يوسر بخنار كودا كأني تدوّل ما اللي كوني جنان بيت تمتي دلقا دمنا سلا دلقا قدلي أقل وجدين تدود انت لو ما كسفر تتسوى لنا جتة ورد تكا بقى رايح تبوك يا خدا يا حبيبتي دي يا سيتون الرافع بوجرا رنا ترى إيه بقى أنا رترو ده بيأكسر بس أنا أرجون بقى جرا مثيره حبيبتي دي يا زلمة ما تابو كي قريسا يا حبيبتي رنا ترى رانجي تيور زلمة ايش أمدي وسي بريسي أمدي مختار أنا مني خيرو خاصن جنجني عبدو سيلة جنجنير أنا عبدو سيلة دورة جنجنير سي برا وسوغرة وفي يرون في بيرو نجد عبدو سيلة تام جنجنير إننا ريدي لي جنجنير أصلي جنجن موريدي بس إسانو مسدينا كانين جنجن مجاتوكو إنو مكانيسا أدورا بدي هاي تو خير موت مالين جرى ميسنجر دبي اندلا كتب كم ميسنجر مالين بس كان ميسنجر ها مريدي فدورانا سوسيسان دورا yeroo kun jira miti yeroo isaan gara FB kana liivii waraabessan yeroo san tuktukiin kun akkana ON jiru achi yaa jechuun gaafa miseenjera haa gaafa miseenjera dhaabbatumatti haa namni miseenjera keessa piis wal godhaa burusa. kiis illee waliin goone nuti garuu ni hojjeta miseenjerri giseessan. Yaa miseenjera yeroo san dalaga eegana didee malee. Miseenjera eegana didee malee ni dalaga yeroo san. Ogguu san ni dalaga. Amma maal qabda? Bootomii qabda? Naafi bilbiluu deemta. Duute bakka. Lakki ani bilbiluu fi miti ani alhamdulillah haa maduraa wanatti hin dhufin alhamdulillah. Wayyoo lakki addaa jetti morma sirraa gadi deemta. Lakki ani hin jenne baraan silumaa waan bara mucaa keenyaa fi silaalee siin jeeme hagu mucaa sireef si garsiise. Guutumi ooma fedhe naa dawwaloonni qaxxisaallee yoo fedhe nan dawwalaa fe'anu. Okay bakka waa wal isin qunnamsite rakkoon qabu. Ammaan tana namni ati magaalaa tana keessaa duraan qub tokko dhaabaa bultu halkanii tokko reediidha tokko abdurseedha tokko isaaqisa. Jadi takayro fitte ammaan tana dhufa baga dhufte hundaa hoy. Duba zero akka wannan ba ne nu shekaro be. Baadon baado bardu baay'ee. Baadon baado kiyaariin kennalle kuno akkumatu beektu san biyyeen na nyaatte haasoma jedhu homaa hin arginu bakka inni bu'ee inni ba'ee galuun qubumaa kan qabu. Yaar xiqqi shaawara ammaa ijoollee diratan waliin qabu waan xiqqi shaawara ta'u. Durba Dubaay fixaatti qeerroo kaayiroo. As dhufuu qabdi malee kana ijoollee. Durba mirxii gara keessan fidadhaa kunoo amma garas deemuun ni danda'ama asirra. Hamzaanaaf xabbasii jetti ijoolleen ajala yaate. Michiyoon isin bareeddee miti michiyoo anuun bareeddeetiin obboleessa kiyyaa ol kaa'edha. Maal tokko qoqoo jira? Ana homaa ani bichaan kun jira mana keessa maaltu qoqoo jedha. Hamzaan immoo fide. Qilleensa wayii ba'u jiraas sadii manaa godhe. Eeshee. Maal inni garaan gadhu. Qilleensa maaliiti? Soofaaroo taatuma qilleensi wayii ba'aa jira seetu harri fadhe dhiiba manaa godhe. Algetti hirkadheera. Ooyiruu. Hamza maali? Eeshee. Ammaan tana.
bishaan itti galee Haya. amma mucaa keenya sanii wal quunnamsiisataa akka gargara eeka ijoollee kaayiroo ta duraan karrabaa turte tun asirraa haftu jarri duriyyeedha. Amma namuu waan kutee waa qaba akka keetiin lafa hin jiru namuutu bakka itti dhiibte tan hin jiru. Amma isa mucaa keenya sanii wal quunnamsiisee mucaan fuudhee warra Harargee kanas si haadhatu. Akkasiin fedhaa meeshaa Harargee galuu fedha. Akkasi nama amma waliin jallala. Haruusa orbu nama qajeelcha. Naaf taatee hamza intalti haaruu qabdi naaf taatee hamzaa jedhan. Haaruu qabsaati wallahi isin laallee kaman. Hoy mee ilaala. Waa soota. Warra bulkaaba ammas kan keeka. Sa'aata kan geenye eegoo ijjaasoo eegalle. Haya. Wallahi ammas argeeta. Wallahi ammas argeeta. Ati ija nagarree? Ija na qaba ammas argeeta. Warra bulkaaba. Qaadis. Bareeda. Maala amma nama jaartii qabu warra qalbiis ilaalaa hin jiru ani bara qoosumatti hin jira malee. Haaruu. Namni haaruu qabu. Das ja'a. Das ja'a namni haaruu qabu. Waanti ijoollee jijjiireetii si dubbisaa baran akka ariifaatti namni haaruu qabu das ja'a jedha. Maal daseedha namni haaruu qabu? Lakki namni haaruu qabu. Yaa miidhaga qaba jechuun ni jiraame. Yaa akkasuma ahee gurra baasee maal geewwatta waan sanitti aanu namni haaruu qabu miidhaga qaba. Laafumatti ijoollee takkan taane jijjiirtee dubbista barsanaa goote hawa. Akkasii bareeda hundumaafu. Wallahi mucayyoon jaalala qabdii jennu dhugaa rabbi mucayyoon ariifa anamummaan si arge. Akkasii harumaa na agarte takka na agartee hin beektu fuuluma tuktuki kanarratti illee. Laas nagarree ati na agartee beektaa miree sa'aa 24 kunoo si hawwaa tureetta duubaay. Rabbi nagaa haa godhu har'a si arge dhugaa dubbachuu. Osoo ati ashitti na faqqarin si faqqare bakka tasfaa kutee dhiise ati ashitti jaa. Rabbi nagaa haa buusu wallahi dhiifama godhaa. Jarrabee ta'uu dhabnaan Hamzaan jarraba yoo an jedhu kamarra wal fixaaran argu. Rabbi nagaa haa godhu wallahi musliimtii biyya. Nagayni bu'eera amma dhiyeessi haa takaashittiin fudhattee deemiina siidha. Bakka rabbiin amma ashitti ma waliin si haa bulchu. Yaa muka sargii qophaayaa. Arusni eessa ta'u muudee mayaati Dubaay moo Kaayiroodha? Laa Dubaay dhufan Dubaay dhufnaan girgirii uumamaa asuma dhufti malee. Bakka Kaayiroo dhufnaan wajjin dhufaanis bakka. Jaarsa keessa naa jajjabeessu. Mucaan keenya haa warra hargisan atillee asuma sargii biraa si eegan lakkisiisan. Allahu akbar. Taate aruusa lama goona guyyaa tokko keessatti. Aha. Tana faanuma jiidha. Tanuma jii aruusni kan beekta aruusni bishaanirraa aruusa bishaan markaba gubbatti achumatti. Wanti Dubaay kana goona aruusa ajaa'iba. No. Eegas deebita rakkoon qabu. Achitti lakki rabshaa uumama halkan jarri biraa fuudhee naan badee achitti wal lolla. Sanimmaa boolee keessaa nus hin badani manaa nus hin gaani. Jaartii biyyaa waliin bu'uun barbaadu jaartii biyya kabajee hojii jiraachuu barbaadu. Akkas taanaan Kaayiroo dhukkee walirraa kaasaa kan shaalla. Dhukkee maalii nagaan na bira dhufti jaartiin tiyya maal dhukkee waan isin amma nama guddaa waa hedduu na naafeessin. Ani bari gisee isin walirra qabsoof taasisan qabsoof. Kuno tabiran sigire iyo mucayyoo wayyaa achi sigire jirtu Dubaayin dhufini asitti hirri guddiidhaa manaa jetti. Maakii ta'e makii haadha uumame.
guyyaa tokkoon durbee afurii shanii si butti biroo fi yoo lubbuun ta'e akka baatu barbaadde malee. Artistoonni teenya takka takka tatumaa dhuftu tanaaf achi horii uummata kana qabanii gara fuudha artistoota waan jaatu. Sagalanii du'uuf kaanii. Lubbuudhaan bishaan fi qabaa galan. Saanu. Artistoonni kanaaf Dubaay dachee horii alakkaa waan nyaatanii hontaaji. Artistoota Dubaay maal faana takkaan dhaabanii isaan dhufanii faana takkaan dhaabanii faana takkaan galanii deemanii. Garuu artistiin gagambataan kun Dubaay dhaqee miila kanaa qaqallatee gala. Artistoonni namni Dubaay dhaqee miila kanaa qaqallata dhiirri maaliif akkasuma? Biyya jaalalaan jenne dubartiitu qaqallisee gadhiisa humna qaban keessaa kutte. Ilmoo namaa kittuun fedhanii lama ni qajeelchine. Kakaddatanii galee moo kakaddatanii galee. Itoophiyaa irraa ammaan tana kara Dubaay kanan deema jee namtichummaan furdaa wayii tokko xayyaara seena beekte achi booda dhiiruma qaqallatte taraa kunoo kara galaa yaadatte xayyaara. Asammaa gaddagattee imaaraatii keessaa Maammaduu furdaa agartuu warri ka Itoophiyaa. Hunda isii faana. Amma mucaa tokko qofa arge amaan ka harkoo jedhanii ka garaa guddoo tokko isi qofa arge gubbicha garaan isaa roosoo agartee dhooyite. Ni kallatee bineendoo ni kallatee. Inni nuti boqonnatee jira zabana kana. Geemi si ergume hin kallatee. Geemi ergume nama gabaabsiidhumatti ijoolleen dillituun taaf siggoonaan ni duuta. Taap godhaame taap godhuu kana warra haayiroo beeka malee nuti hin beeku. Alla kun duruu seejjeessa. Dhageessa. Ati amma funyaan gama tokko uraa qabda moo gama lama? Hangaman waan uradhe kun wal. Ati artistoonni si bira ga'anii jira. Amantii wayii takka arge artistoonni si bira ga'ee jira. Lakkin jiru maal jechuun jira. Uummanni humna nama awwaarradaa si achi deemanii maal jechuu deema? Wanta kanaa himame bilik amma waa hin arge. Mee maal jechuun jiran si jala deemanii? Isiinuu artistii tokko bira turee deeme jedhanii hamenni. Oyyoo uummata kanaa mamee baasii himan dhaqanii wannummaan anaara namnummaa aartii keessa wanna namni na wajji ture hin jiru. Erguu dhagaa erguu namni sobu ababaa takka takka kan naamee dafaadha.